Yooyaa ilmaan ayyaa biqiltuu marattuu nageenya keenya ka waaqaa kooramu maalaa koonee ramadde sanaa qabu. Warra sanii barheef akkam noo bultan nagaa noo bultanii sanii jaan. Warra sanii dhiheefillee ka akkam bultan nagaa bultanii. Fayyaa nu bultanii. Salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamal kafuune nooru ariibuu qariibuu anaa dhufu. Welcome to Shabbo Media. Gaara keessumaa jaba beete journalistii analistii qabannee sanii dhiyaannee jirra. Adeeroo Kadiiroo Elamoodhaati. Gaa haala yeroo ammaa kanatti bal'inaan wal mari'anna. Meegaa waa'ila kiyya bilisa kiyya qaalii akka isanti simattanii beeku ani irra deebi'eetiin ka ariibuu qariibuu jaan. Welcome Adeeroo Kadiiroo. Yooyyaa akkami game naafeeru keetiif hedduu si galateeffadha ulfadhu. Thank you nullee si beektee afeeraa keenya kabajee yeroo ta'e arsaa gootee asirratti nu argamu keetiif maqaa hordoftoota Shabbo Miidiyaatii fi maqaa Shabbo Miidiyaatiin galatoomisiin jechuu barbaada. Ilmaan ayyaa isaanillee asirratti nu argamu keessatti ulfaadhaa waliifillee qoqqoodaa dhaamsa obboleessa keenyaa kanallee qaamaan qalbiidhaan akka dhageeffattan abdii guddaa isanii qabna. Gara gaafii kiyya ka duraa seenu. Dhimmi raasoo deemnu bal'inaan dhimma beektee Jawaar Mohammadii. Jawaar Mohammad bakka siif keessummaadhaa miti jechuudha. Nuti maqaan beeynaati mataan beeyta. Waliinillee hojjettee gartee jirta. Yeroo san keessatti kaawwaa hedduu waliin hojjettanii as keessanii. Eka gaa biyyatti galee booda waa hedduu keessa dabre jechuudha. Hidhaa jira san boodallee gadhiifamee eega gadhiifamellee miilli tokko qilinxoo jira malee miilli tokko ala jira. So bilisa ta'ee walabatee illee isaa akkanatti firraa buqqifatee dubbatu waan agarre. Ati qaama miilla tokkichaa sanillee baafate fakkaataa jechuudha. Akka dubbataa jiru sani silaa miilli tokkichaan qilinxoo keessatti waan hafeeratti fakkaatu. Amma mana hidhaa yoo jenne waan tokko garatti fakkaatu jechuudha. Gaafatti yoo sanirra amma irra hidhaa bahee gahaa gamta akka itti fufaa waliin arku teenya. Meegaa haasawa beektee interview BBC afaan Oromoodhaatii fi akkasumatti illee BBC afaan Amaaraa gubbatti waa hedduu haasa'e. Waan hedduu ni haasisan gaa nama hedduu dhagee. Gaa namuu akkamitti hubatanii kan jiru gaa akkanaa xilxaltuun barbaada. Tan duraati mee interview isaa sanii hiika akkam kenniteef Oromoon. Lammaffaa kaampiin kottee duudaato. Let's call them Ethiopianistii jiini of Amaara jiini. Sadaffaa mootummaanoo PPNoo akkamitti hubate mee qaamni sadeenu interview kana akkamitti hubatame acheenaa jalqabna. Gaarii odoo ittiin seenan durattu nama 200tu nu daawwachaa jira. Qoqqoodaa faffacaasaa waliin nu gayaa warri sagantaa kan hin jaalanne sagantaa kan jaaladha. Ka jaalattan ammoo qooda akka namni bira dhagahu godha karaa Facebookitiin, karaa WhatsAppitiin, karaa TikTokitiin, karaa miidiyaa hawaasaa kabeettan kaminuu akka namni yaada kana dhagahu yoo barbaadan qoqqooda faffacaasaa waliin nu gayaa isiniin jechuu barbaada. Kan eegee jedhen dubattu Jawaar Mohammad mana hidhaa dhiphaa irraa mana hidhaa bal'ootu gadhiifame Itoophiyaa keessatti jechuudha. Bakki inni jiraachaa ture. Innilleen yeroo sanii calleessa filate. Calleessa filatee gaafii fi deebillee miidiyaa hedduu waliin hin goone. Dhumirrattu calleessi Jawaar sanillee hin jaalanne. Jiraachuu Jawaariyyuu hin jaalanne biyya san keessattuu dhiibbaa adda addaa irratti godhame. Keessattuu ayyaana irreechaa ka jalqaba eegee hidhameen dubattuu yeroonni achittuu dhaqee sagantaa san gubbaattu argamuu fi turettu wantoota adda addaa mudatee saniin dubattu nageenya keetii fi wabisi hin kenninu rakkoon dhalachuu danda'a. Yoo ati wataatellee akka duraanii san marfame jettee biyya gooluun hin taatu maali jedhanii akeekkachiisanii sodaa hedduu itti uumanii namni inni beeku gaggariileen kan dhagahettu gorsanii ammaan booda rakkoo jalqabaa akkasii qunname beektaa namicha kan waliin
morki keessa seenuun hin barbaachisu jala baafadhu maali jedhanii. Jawaarilleen kanaan dura waadaa seenee ture lubbuun olii hin baati malee gadiin hin baatu anumattu biyya suni bahee hin argamnu waan jedhu dubbate ture. Haa ta'uuti ammoo waan mirga bitaa lalaalee gorsa namallee dhagahee I think jiraachuun isaa qabsoo kanaaf wayyaa jedhee waa yaadna fakkaata. Biyya suni deemuu murteesse ammoo biyya sunirraa fagaatee hin deemne gara Keenyaa kana dhaqee jechuudha. Gara Keenyaa kan dhaqellee Keenyallee itti calleessuma filatee gaafiif deebii tokko miidiyaa Ars TV jedhamu gaazexeessa Dareejja jedhamu waliin godhee sun immoo akka malee daawwatamee achiin duuba waa takka lama waan babarreessu qoqoodu malee hirmaannaa siyaasaa guddoo hin qabu. Jawaari hidhaa gaaf turellee hidhaa gaaf ba'ellee kitaaba maxxansuu fi kitaaba barreessaa jira jedhee akkasitti qophaa'aa ture. Sagantaan BBC kaaminni dhiyoo kana irrattu dhiyaatee adda durummaan kitaaba isaa ka waan jireenyi isaa ka barreesse suni dhaadheessuu fi naaf fakkaata akka yaadattu. Kitaaba sani dhaadheessuu fi kitaabi sun mata dureen isaa hin gaabbuu jedhama. Jalqaba kitaaba suni as Ameerikaattu eebbifamaa achirraa gara Afrikaa biyya biraa Awurooppaa deema waan jedhamu dhagahee anillee jechuun warri jaalawwan isaa gariin sagantaa akkasittuu jira beekedha naaf fedhanii turanii. Ammoo haa ta'uuti Ameerikaa as yeroo qabbanallee waan taateef cabbiilleen bu'aa waan jirtuuf namilleen guddoo waan waliin garree fi yoo Keenya irra jalqabe gaarii waan jedhuun dubbiin sun garasittu naannoftee Ameerikaa gaafa aduun oowwite gaddeebi'a dhufa waan jedhu waan akkasii dhagaye. Sagantaan Naayiroobii suni sila kaayyoon isaa kitaaba kan dhaadheessuuf ture. Ammoo jidduun waan siyaasallee waan yaada garaa isaa keessattuu jechuun kuufachaa ture. Waan isa jechuun garaa isaa keessatti kulkulee isa quuqaa ture waan furate fakkaata. Kun ammoo warra mootummaallee biratti warra deeggartoota Jawaaritii fi kaampii siyaasaa Itoophiyaa adda addaa keessattuu bifa adda addaatiin fudhatame. Akkina fakkaatu Jawaar jalqabaa kitaaba dhaadheessuuf deemullee dhimma siyaasaa haasa'uun isaa gara mootummaatiin dallansuu guddaa uumee jira. Mootummaan ammoo waan kana mirga ofiin of ibsuu bilisummaa yaada jedha akkasittuu ilaallee warra Feesbuukii miidiyaa hawaasaatiin isaanii kaffala warra jechuun mootummaa itti maxxananii itti rarra'anii deeggartoota badhaadhinaa yookaan ida'amuu yookaan ammoo waan adda addaa itti bobbaase Jawaarittu bobbaase Jawaarilleen waan akka morkaa keessa seenuu takka waan gosa sanutti nan mul'ate warri qaamii biraallee ammoo waan adda addaatiin dhimma kan itti deemanii walumaa galattuu gara bilchaginnaatti rifannoota tokko kitaaba Jawaar maxxansuu jechuun akka kitaaba maxxansu tokko sanadaalan akka bombii siyaasaa dhoote tokko tulan dhimmi kan haga guddachuu qabu ol guddisanii Jawaar morki keessa galchan naaf fakkaata. Gara kaampii Oromootiin jechuun Oromoon akka durii sun bakka tokko hin jirtu namni Abiyyi deeggarulleen hedduutu jira ka Jawaar deeggarulleen baay'ee akkasum guddaa ka jidduu lamattu ammoo Jawaarillee Abiyyillee bakka dhaabbatu wallaalee burjaajaa ofirra ta'a hedduutu jira. Amma wanni an arge jechuun gareeleen kun cuftunuu ka Oromoo ka Abiyyi deeggar ka Abiyyi balaaleffatu ka bakka dhaabbatu wallaalee cuftunuu dadammaqu miidiyaan hawaasaa ka waa'ee dhuunfaa waa'ee namaa abaluun akkas taate achiin baate asiin galte torbaan lamaan kana akka agarrutti ajandaan Jawaarii kun nam hunda gara siyaasattu deebisee akka tokkoon miira bara 2018 duraan jiru ka jijjiirama sunitu akka dedeebi'e tokko miidiyaa hawaasummaa keessa dammaqinsi guddaanu jira. Jawaar baguma dubbattee kasirra eegaa jirru kana waan jedhu waan gos kana karaa Oromootiin haasawaa jiranii warra Jawaar deeggaruu fi warra jechuun yaada jiddu galeessa barbaadaa jiru birattu Jawaar akkasittuu fudhatamaa jira. Warri biraa ammoo ka mootummaa Jawaar silama hidhaa keessattuu tortore kaduu qabu Abiyyiin kan abbichuun abbaan malaa abbichuun abbaan naasuu rifatee fi manhidhaa keessas gadhiisee hardallee galata wallaalee Abiy Ahmed irrattuu kun gocha akkasii ka gantummaa kan dalage jechuudhani yakka badii malee Jawaar Mohammad hidhee san cufa dagatanii galatinni Abiyyiif warra biraatiif olee aangootti fiduun dagatanii Jawaar akka yakkama shakkama tokkottu dhiyeessuttu jira. Gara sunittu jira jidduu keessattuu ammoo Jawaariif Abiyyi lallachuu arbi gurguddaa kana sila mataa Oromoon qabdu gurguddaa yoo arbi kun lamaan walitti bu'ee jidduutu kamiidhamu sila marga citaa margi sun ammoo uummata Oromooti walitti bu'uun warra kun qabsoo Oromoo irratti gufuu ta'uu danda'a sodaa uumuu danda'a
Kanaafuu warri kun laana yookaan suuta jedhanii tasgabbaanii odoo mariin fixatanii waan jedhu warri yaaddoo qabulleen warri gosa kanalleen hin jira. Gara kaampii siyaasaa Itoophiyaatti yoo deeme warri Itoophiyaa ka durii Abiyyi waggaa kuma nu haa bulchu jedhanii faarsaa turanii haga Abiyyi warra Tigraay wajjin walii galtee Piriitooriyaa mallatteesse waraan dhaabeen duubattu mufatanii Nabiyyi odoo hin taane Abiyyi bineensa bulguudha warri jechuu deemanii. Warri sunin yeroo ammaan tana Abiyyillee waan jibbaniif Jawaaritti ka'uu waan gaarii jedhanii warra fudhatanii dubbii Jawaar hafarsanillee argaa jirra. Warri garii ammoo Jawaar haa ka'uutii malee Abiyyiitti kaayoo warra Oromummaa irratti walii galanii Jawaarii inni nu nama akka Abiyyi caala badaatii nama kanaan durattu mancaan maaliif hidhaa jedhanii olol isaan kanaan dura oofanii Itoophiyaan Oromiyaa keessa haa baatutii kaan ammoo marfame jedhee uummata ficcisiisee lallaba jechuun duguugga sanyii waan hedduu labsee jedhanii olol isaan oofaa turanitu jedhanii Jawaarillee bulguu lachuu waliin falmachuu qabnaa warri jedhutu jira. Gariin ammoo yoo warri lamaan walitti bu'ee Abiyyilleen alagaa nyaapha Jawaarilleen akkasuma nyaapha diini kun lamaan yoo walitti dhahee jidduu buufachuu dandeenya. Teenna ibidde goolla jechuun akka gaarii waan wal dhaborra kana ibidde jaltuu quna itti shidna wala balleessanii daaraa haa wal godhanii warri jedhutu jira jechuudha. Gara Amaaraatiin waan gosa kanattu deemaa jira. Gara warra Tigraayitiin warri garii Abiyyi diina sattuu nyaapha waraanurrattu banee kanaafuu Jawaar bir dhaabbanna Jawaarii faarsina ka jedhanii akkasittu haasawanii jiranii. Gariin ammoo waan har'a kanaayyuu kan ittiin nu gahe Jawaar Mohammadiiti. Odoo Jawaar ka'ee jijjiirama ijoollee Oromoo kana akka tokkoof sagalee ta'e hoogganuu baatee Abiyyuu hin dhufu. Kanaafuu innillee diini lachuu wajjin hin dhaabbannu ka jedhutu jira. Gariin ammoo warra lachuu mataa waliin dhoofna qabsoo Oromoo burjaajessinaa keessa buufannaa ka jedhanitti deemanitu jira. Waa hedduutu gama kana hundaayyuu keessa jira jechuudha. Ka gama Oromoo akkas fakkaata, ka gama warra Tigraay akkas fakkaata, ka gama warra Amaaraa akkas fakkaata. Yeroo biraa ammoo hedduu namni irra hin dubbatu malee sabaaf sablammiilleen fedhii hedduu biyyi san keessa qabdi. Somaalee dabalatee aktivistoonni warra ka Sidaamaa faati, ka Walaayittaa faati. Jawaar Mohammad gara qabsootti deebi'uun isaa kun waan tokko jedhanii warri mirqaananii gammachuu qabani ammoo nu keessaa waa qabna jedhanii warri yaaddoo qabanillee hin jiran jechuudha. Alright. Fayyaadee galatoomii meegaa gara sirnicha guyyaa 29tti ballama qabatanii turanii kitaaba eebbisiisuudhaaf hawwii guddaanillee hawaasni keenya kan biyya alaatiif kan biyya keessallee eeggataa ture. Keessaa hawaasni keenya kan beektee Naayiroobiidhaa gariin inumaatu fagoo irraa imaleetu achi dhaqe. Tikeetaas bitate. Last minute irratti egaa sirnichi san beektee kaansila ta'e amma guyyaa biraatiif dabre. Itti aanseetis qondaalli haajaa alaa Itoophiyaadhaatu ka too obvious godhanii jechuudha. Odoo gaafiin beektee eenyu kaansil godhee sanii ambiguous turte jechuudha. Isaaf yaadaniitu isatti yaadanii kan jiru silaa 50-50dha. Ammoo itti aanee hoggaa qondaalli haajaa alaa Itoophiyaadhaa Keeniyaa dhaqee ta'anii beektee walii mallatteessan. So basically obvious jechuudha. Qaamni beektee kitaabni kun akka hin eebbifamne barbaadu qaama kamii kan jiru ifa galana fakkaatti. Jawaarillee san booda waan ooleetu buleenatti fakkaatu Paarisiitti moo karaa Awurooppaa kanatti dhaqee jechuudha suuraa isaa. So mee akka hubannaa Kadiirootti Sagalee shabbo ammuuf dhagaa jira. Dubbadde ora iraan si deebi'a mana dhageessansa. Eessa dhagaa? Mee akka Kadiirootti jettee kitaabni eebba kitaabaatiif gaa guyyaan qabameeti keessummoonni hedduun Keeniyaa keessaa lafa fagoo irraa illee dhaqanii hin dhaga'amu. Maal seeta Jawaar gara Keenyattu eegi galeen duubattu mootummaan Abiy Ahmed rifannoo